Yesus Kristus ani ifa biyya lafaati namni ana duukaa bu'u ifa jireenya sin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu jedhee nama hundumaaf ifa ta'uusaa mirkaneesse namni karaa hundumaatiin natti dukkanaa'eera jettu ani ibsa bara baraa siif nan ta'a gooftaan Yesuus ifa kooti jedhaati koomintii irratti barreessa. Yesus Kristositti amanuudhaan jireenya akka argamu hin dagatina. Yesus karaadha, Yesus dhugaadha, Yesus jireenya. Ani cubbamaadha jettee fuula Waaqayyoo irraa hin baqatin. Cubbuu kee wajjin Waaqayyo si barbaada. Ba'aa baatanii warri gara isaa dhaqan boqonnaa argatanii jiraatu. Jireenya siif kennamatti jiraadhu. Akka wanti keenya koppiliingi gochuu hin dagatina. Humna qab qajeelaadha hin dabu baqaachee of galchu maqaa jireenyatti galchu maqaa tachaalu karaa isaa jannata dhaalu maqaan isaa eenyu yoo jettani Yesus 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 nan boqodhe namni maqaa Yesus waamu hin boqota boqonnaan mana keetti siif haa ta'u. Obsanii ta'anii yoo rafan galgala amantiin faayamanii bobaa Yesuus jala sinsinniin waliin ilaaliin obboleewwan lachuu gadda fageessaati oomishaa gammachuu beektuu garuu kana kan jaallatu uumaa waaqaa fi lafaa jaalala warri qabdan immoo boqodhaatii rafaa. Nuti waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna otoo hin ta'in amantiidhaan jiraanna. Jireenya namaa kan balleessu hanqina nyaataa osoo hin ta'in hanqina yaadaati. Mee waa sitti moo obboleessa ko osoo dhugaa qabdu dhiifama gochuudhaaf murteessi. Yeroo baay'ee dhugaa dubbatee yoo si morman isa al tokko dubbatee dhageessifachuu danda'uuf dhiisi.